Yooyyaa akka buune akkam jirtu hordoftoonni Yaaqoob YouTube channel kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel anniversary Yaaqoobiiti. Hayyee egaan akkuma beekamu Yaaqoob YouTube channel as YouTube kanarratti barnoota afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaasee hanga sagaleessuutti sagaleessaniin immoo jecha gabaabaa jecha dheeraa buunee hima ijaaruutti deemaa turre jechaadha. Arras Yaaqoob YouTube channel mata duree haaraadhaan ajjeesuu jira. Maatii keenya kan hin taane YouTube keenya kana subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa kanneen maatii keenya taatan immoo YouTube keenya kana hiriyoota keessaniif like, share, comment gootanii isaan biraan akka geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Mana keessan teessanii bilbila harka keessaniidhaan barnoota afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaasee hanga sagaleessuutti barachuuf kanneen fedha qabdan akkasumallee barnoota herregaa barachuuf kanneen fedhii guddaa qabdan barnoota herregaas barnoota afaan Oromoos ni barsiifna waan ta'eef toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu Yaaqoob YouTube channel irraa gatii madaalawaadhaan sa'aatii isin mijate yeroo hundaatti barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa. Hayyee arras Yaaqoob YouTube channel mata duree nuti fudhannee dhufne dubbisaa kana maal jedha kuni gaaffilee shaakalaa jedha. Gaaffilee shaakalaa gaaffiiwwan shaakalaa kana waliin dubbisnaa jechaadha. Gaaffiiwwan shaakalaa kana waliin hojjennaa. Subscribe gootanii akka eegaltan abdii guddaa isin biraa qabna. Tokkoffaa irratti gaaffii jalqabaa tokko jedhee akkumatti jira. Bootaa qullaa yookaan iddoo qullaatu jira. Iddoo qullaa kanarratti afaaniin isin dubbadha. Waan afaan isin dubbadhu kana immoo asii aarra jira moo baarra jira moo caadha moo daarra jira jettanii adda nuuf baastuu jechaadha. Hayyee gaaffiin tokkoffaa maal jedha? Gaaffii tokkoffaa maal jedha? Bakka duwwaadha isiniin dubbisanii namicha garaa guddaa. Barreeffamoota armaan gadii keessaa warreen kana keessaa jechaadha. Warreen kana keessaa namicha garaa guddaa kan jedhu isa. Barreeffamoota kanneen keessaa namicha garaa guddaa kan jedhu isa isa kamii sekeendii 5 isiniif kennaa hojjedhaa. Baay'ee gaariidha. Hojjettan jedhee namanaa. Namicha garaa guddaa kan jedhu isa kan. Namicha garaa guddaa kan jedhu aara kan jedhu waliin jalqaba irratti inni aara maal jedha? Namicha tole sirrii kuni namicha jedha. Taanee kunoo gaara ishii guddaa namicha gaara guddaa miti deebii miti kun deebiin ta'u aara kan jiru deebiin ta'u kan baara jiru namicha tole garaa tole guuda namicha garaa guuda kunis deebii miti kunis tole caara kan jiru namicha tole sirriidha. Garaa tole sirriidha. Guddaa tole sirriidha. Deebiin keenya isa kamiidha? Isa caarra jiru. Inni caarra jiru deebiidha jechaadha. Deebiidha jechaadha. Kanaafiyyuu deebiin keenya isa kamta? Isa caarra jiru. Daan maal jedha? Hunduu sirriidha. Hundi sirriidha. Hundi sirrii miti. Aafi baan sirrii miti. Sirrii kan ta'e caa qofaadha. Hunduu sirrii kan jiru deebisuu hin taane deebii kan ta'e namicha garaa guddaa kan jiru isa caarratti argamu jechaadha. Hayyee baay'ee gaariidha. Gaaffii lammaffaas bakka duwwaa jedhee jira. Bakka duwwaa waan jira. Sagaleen isiniif qabu kana dhaggeeffattanii sagaleen kun barreeffama gadii keessaa isa kan. Barreeffamoota armaan gadii keessaa barreeffamoota warroota kana keessaa jechaadha. Barreeffamoota kanneen keessaa mana daabboo tolaa kan jedhu isa kam? Mana daabboo tolaa kan jedhu. Mana daabboo tolaa kan jedhu isa kam? Mana sirriidha. Daboo sirrii miti.
tola sirrii miti. Mana daboo tola sirrii miti jechaadha. Aara kan jiru sirrii miti. Tole baara kan jiru mana tole sirriidha. Daaboo sirrii miti. Tola sirriidha. Mana kan jedhuu fi tola kan jedhu sirriidha. Daaboo kan jedhu sirrii miti. Kanaafuu inni kunis deebii miti. Caara jiraala. Mana sirriidha. Daaboo sirriidha. Tola sirriidha. Baay'ee gaarii. Mana daaboo tolaa jira. Daara kan jiru deebii hin qabu jedhu. Deebii hin qabu sun taane deebii qaba sikiyaa. Deebiin isaa safam ta'a. Deebiin isaa safam ta'a barreeffamoota gadii kana keessa mana daabboo tolaa kan jedhu caarratti isaa argama. Inni caarratti argamaa jira. Mana daabboo tolaa jedha. Mana daabboo tolaa jedha. Baay'ee gaariidha. Barreeffamni keenya haala kanaan dubbifamaa deemaa jechuudha. Gaaffiiwwan shaakalaa keenya haala kanaan itti mana keessa teessanii barachuuf fedha kan qabdan immoo toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuun itti hojjettanii Yaaqoob YouTube chaanaalii irraa barachuu dandeessu. Gaaffii sadaffaa maal jira? Bakka du'aa jira. Barreeffamoota gadii kana keessaa kanan isin dubbisu sirrii kan ta'e sadaffaan bakka du'aa jedhee jira. Lafa gabaa deemuu. Barreeffamoota gadii kana keessaa lafa gabaa deemuu kan jedhu qubee isa kamirratti argama? A, B, C, D. Qubeewwan gadii kana keessaa lafa gabaa deemuu kan jedhu barreeffamni sirriin kamirratti barraa'ee jira. Sekeendii 5 isin kennaa hojjedha. Baay'ee gaariidha. Bakka jedhina mana baay'ee gaariidha. Aara kan jiru ni ilaala. Aara kan jiru maal jedha? Kan aara jiru lafa sirriidha. Gaaba sirrii miti. Deemuu sirriidha. Aan sirriin ta'u maaliif tokko keessa dogoggora waan ta'eef. Baara kan jiru waliin ilaala. Baara kan jiru lafa sirriidha. Gaaba sirrii miti. Deemuu sirrii miti. Baanis sirrii miti jechaadha. Aan sirrii miti, baan sirrii miti. Isa caara jiru. Caara kan jiru lafa sirriidha. Gabaa sirriidha. Deemuu sirriidha. Caan sirriidha. Baay'ee gaariidha. Kan caarratti argamu sirriidha. Kan ittaan daara kan jiru laafa sirrii miti. Gabaa sirriidha. Deemuu sirriidha. Dogoggora mul'atame laafaa jedhama. Garuu gaaffii gaafatame lafa kan jedhu lafa gabaa deemuu kan jedhu caa kanarratti argama jechaadha. Baay'ee gaariidha. Deebiin keenya sirriin caarratti argama jechaadha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii isa dhumaa tokko waliin hojjenna. Gaaffii naffaa kun maal jedha? Barreeffamoota gadii kana keessaa gaabii adii qaba. Barreeffamni jedhu isa kan sekeendii 5 isin kenna hojjedha. Baay'ee gaariidha. Ittiin jedhee mana gaabii adii qaba jedhu aara kan jiru ilaallu. Maal jedha kuni? Gaabbii jedha. Sirrii miti. Adii sirriidha. Qaba sirriidha. Aan ulaagaa deebii keenya guutuu. Baadhaan. Baadhatu maal jedha? Gaabii sirrii miti. Adii sirrii miti. Qaaba sirrii miti. Kunis sirrii miti. Amma immoo gaaffii itti aanu. Caara kan jiru gaabii sirriidha. Adii sirriidha. Qaba sirriidha. Deebiin keenya maal ta'a? Kastaanaan deebiin keenya maal ta'a? Inni caaratti argamu deebii nuuf ta'a jechaadha. Daara kan daara jiru gabii sirrii miti. Adii sirriidha. Qaba sirriidha. Deebii sirrii kan ta'e kamiidha? Deebiin sirrii caarratti kan argamu gaabii adii qaba jedha.
hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube channel barumsa keenya fi jaarraa subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama yaadaaf qeeqa qabdan immoo koomentii irra nuuf kaa'aa isiniin mana keessanii barachuuf fedha kan qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuudhaan nuuf bilbiltanii gatii madaalawaadhaan Yaaqoob YouTube channel irraa barachuu ni dandeessu. Hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kan biyya keessas biyya alaas jiraattan bakka nagaa turaa haga viidiyoo biraa itti deebi'uuti.